Shamarra harka fuunee jirtu hordoftoota godaana biyyoota akkam nagaa keessanii nagaa gootii galanni rabbi haa ga'u. Har'a muka qabadhe isiniin dhufeera callee sagalee isinii hojjedhe. Kun immoo kan gurraasaati. Gurraasaa akkamitti akka hojjennu waliin ilaala. Yuutuubii kiyya laayik sheer godhaa nafaana ta'a. Gitaan kanas akkana qopheeffadhee jira. Kun lama lamaan isa kana. Sibiila kana jechuudha. Isa kana. Margumas lamaan asirratti dibaa jechuudha. Deebisnee marguna hin cufna. Haala kanaan cufna. Oduu hin cufinnu diriyaa bifa kanaan qopheeffadheera dirii xiqqoo jechuudha. Asirratti dibaa jechuudha akkatti. Eegasii sirreessee ban cufna. Qabbanamee diriin irraa baana jechuudha. Haala kanaan. Kanaaf yaadama sana sibiila akkanaa kana jala isaa kana daala sibiila ala kanaan godhame jechuun kan dacha'e bifa kanaan dacha'e yoo ta'e irra callee irratti dibuudhaaf yookiin immoo diriitti godhuuf malee kana ala bifa kanaan sibiila bifa kanaa ta'e jechuudha fayyadamuu dandeessan. Keessi dirii tokko. Seeraan cufuu qonna akka bifa kanaan beekaa baana fidee. Baay'ee salphaadha daqiiqaa muraasa eeggatu jechuudha. Eegasii kana gurratti godhamu qopheeffannee jirra. As bira gannaa jechuudha isa kana. Digii waan ta'eef. Kana deebisnee cufna. Baay'ee salphaadha namoonni kun sirriitti hubattanii ilaaltan jechuudha. Baay'ee bareeda akkanatti jechuudha. Kana yaaluma sanii. Maashaallah. Baay'ee namatti tola. Amma akkatti xumurre jechuudha kan gurraasaa kan mormaa. Akka inni irraa hin baaneef jechuudha. Kana haala kanaan kan gurraatti irra xumurre jechuudha. Kun egaa kutaa xumuraatii irraa callee mormaa isaa wajjin uffatamu jechuudha.
kanaan kaa baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatinaa nagaan naa oolaa.